Keenyi amantii Islaamaa hordoftan marti baga ayyaana Iidaan geessan isiniin jenna. Hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaarra jiran ayyaana Iid al-Adhaa sirna adda addaan kabajaa jiru. Akka amantichaatti ayyaanni hiika ayyaaneffannaa aarsaa jechuu qabu kun akka ajaja Rabbiitti raajichi Ibraahim ilma isaa aarsaa gochuuf qophii godhe kan yaadatu yeroo ta'u kadhannaa fi ayyaaneffannaa garaagaraan kabajama. Odeessa keenya jalqabaatiin barataan lammii Paakistaan dibaabee fi boorsaa dugdatti baatee kiiloomeetira 4,000 miilaan imaluun abjuu hajii deemuusaa milkeeffate isinii dhiyeessina. Usmaan Arshaad imala isaa kan baatii 6 dura magaalaa keessatti dhalate Okaaraa Paakistaan argamurraa jalqabe. Hordoftoota amantichaa biratti bakka akkaan kabajamu Makkaa gahuuf Paakistaan irraa ka'ee Iraan, United Arab Emirates akkasumas Saa'udii keessa darbeera. Seenaa isaa akkasiin BBCf qoode. Musliimni kamuu bara jireenya isaatti Makkaa deemuun al tokko mana waaqaa laaluu fedha. Anis yaaduma sanan qaba ture. Fedhiin kiyya miilaan imalee waaqaa fi masjida ergamaa arguudha. Usmaan imala isaa baatii 6 dura Okaaraa Paakistaan irraa jalqabe. Imalli isaa garuu salphaa hin turre. Usmaan viizaa Iraaq waan dhabeef Iraan irraa United Arab Emirates qaqqabuuf bidiruutti fayyadame. Rakkooleen biroos turan. Qilleensi badaa ture. Miilli bishaan guduunfatee ture. Yeroo garagaraattis daandiiwwan gammoojjii magaalaa yookaan kan gandaa hin qabne turan. Garuu namootan daandii kanneen irratti argutu akka imalichi itti fufuu na taasisa ture. Bakkuma argadhe masjida, iddoowwan sakatta'iinsaa, hoteelota yookaan nama akkan buluuf naaf eeyyame biraan bulaa ture. Garuu bakka filmaanni hin jirreetti dunkaana koo keessa gammoojjii keessatti halkan baay'ee dabarse. Baatii 6 booda dhumarrattis imala isaanii xumure. Amma kunoo masjida Aayishaan jira. Galanni waaqaaf haa ta'u. Amma umraa raawwachuuf gara Haraam deemaa jira. Waan tokko raawwachuu yoo barbaadde jalqaba ofitti amani. Waaqni illee imala ati eegaltu kamuu akka xumurtuuf si gargaara. Barataa Usmaan biyya isaarraa ka'ee Makkaa gahuun kaayyoo isaa milkeesseera. Kanneen biyya baqaa keessa jiranoo akkamiin dabarsu? Abquumbii jaatanii kaampii baqattoota kaaba Keeniyaatti argamu Kaakumaa keessa haadha warraa isaa fi ijoollee isaa 3 wajjin jiraata. Eegiyas galee ganni 12 darbeera. Ayyaana Iid al-Adhaa akkamiin kabajaa jirtu jechuun waa'illi koo Eeliyaas gaafateeraani. Agdiirama kana bakka dirree namni itti wal bahee waaqa kadhatudhannee gallee amma warrum keessa jirra. Arwanni dura gammachuu waan cufa durallee gammachuu iiddi kan duratti nagaa nu qabnu biyya keenya kan keessatti. Ammoo diiram kana guyyaan gahee jennaani maatummaa waliin deemnee nagahan maatummaa waliin galle nagahan. Nami akka jira jechuun kiyya nami harkisaa walir bal'aallee hin jira. Obboleessi biyya halaala karaa jiraachuu danda'u jira. Ammoo nu hin waan xiqqoo qabnu kan waaqni nuu kennu sagaleetiin dhaabanne nyaanne jirra. Nagumaan waan xiqqoo qabnu. Ayyaanni kunii fi kaanillee ka biyyaa fi amma biyya baqaa keessa jirta kaampii keessa jirta mee garaagarummaan isaa maali? Garaagarummaan guddoo gaafa biyyi jirru horiteen kee jira reeteen keessa fudhannee qalanna amma arma reediisi wanni nu qabne hin jirtu yoo gantii narkii akka bal'inaa jira namni gaarii beektaa horii warreen qaba akka reefansiin jedha gaarii biyya laatii nam qaba akkana kanatti biyya akkanaa namu sadaqa jedhanii baafate walii kenna amnuyyuu warra jiiranii kenna jechuun warri beektaa gandi takkaan waliin jirru waan qabu nuu kenne foonii fi kutatee namni waliin jira duuba walii lahatee akkasi dhaabanne ammoo akka durii biyyee jirru akkas gammachuun guddinni akkasii hin jirtu maan jennaan ofii reeteen ka qabne keessa baane loon keessa qabne keessa baane armatu qabaanne duuba harri hin qalannu jijjiiranii duuba isiin garaagarummaa qabdi kana. Mee gara fuulduraattoo amma maal eeggachuu jirta mee karoorri kee maalidha? Waan fuulduraa fi qara namni beektan qopheeffatu waaqmaan nama qopheessa. Resettlementiin jedhan yaani biyyi sadaffaa deemuuf yoo deemtu wanni ati argattuufis hin jirtu. Gara Itoophiyaa kan hiriirleen didiqqaattee qaqallatte yoon ulaallu gosti nu bira yaa'u jirtu Soomalii, warra Great Lakes, Kongoliis, Burundiyaans warra kana nu bira yaa'u kan Saawud Sudaan Itoophiyaa deemu jirtu hin garre diqo. Ayyeen wanni nu eeggachuu jirullee kanuma. Ammoo yoo jibbaan garii nu deemne hin jirtu biyyumatti hojii akka galle taatellee akka gallullee hin beennu maan jennaan wanni durii nu qabnu horiin nu qabnu gan 12 irra jiraachuu al jiraachuu wanni jira hin jirtu jechuun yoomaa namni kennellee duhee dhagahe akkasii jiru. Naannoo kibbaatti godina Walaayittaa dabalatee godinaalee biraa 6 fi aanaaleen addaa 5 waliin ta'uun naannoo tokko hundeessuuf reeferandamii gaggeeffameen bu'aan gaariin argamuu ibsame. Hiikaa fi tasaa gabaasa qaba.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa filannoo mirkanaa'aa kibxata kaleessaa ifa taasiseen Itoophiyaa naannoo haaraa tokko dabalattee jirti. Haaluma kanaanis godinaalee Koonsoo, Walaayittaa, Oomoo Kibbaa, Gaamoo, Geediyoo fi Goofan akkasumas aanaalee addaa Burjii, Baskeettoo, Alee, Amaaroo fi Daraasheen bakka tokkotti naannoo tokko jalatti akka ijaaramu deeggaruun sagalee kennaniiru. Haaluma kanaanis namoonni 1752 naannoo tokko ta'uudhaan ijaaramuu deeggaruun sagalee kennaniiru. Gama biraatiin ammoo namoonni 41,531 ammoo godinaalee 6 fi aanaaleen addaa 5 bakka tokkotti akka naannootti ijaaramuu akka hin deeggarre mormuun sagalee isaanii kennaniiru. Bu'aan kunis boordii filannootiin ifa kan taasifame erga kenniinsi sagalee yeroo lammaffaatiif godina Walaayittaatti kennameen booda ture. Kanaan dura baatii guraandhalaa darbe keessa sagalee kennamee tureen sarbama seeratu adeemsa keessatti mudate jedhamuun irra deebiin akka gaggeeffamuuf murteeffamuun isaanii yaadatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufaniin booda godinaaleen naannoo kibbaa keessatti argaman adda addaa naannoodhaan ijaaramuudhaaf gaaffii dhiyeessaa turan. Ka'umsa kanaan deebii kan argatan ammoo naannoo Sidaamaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa qofa ture. Sidaamaa fi Kibbi Lixa Itoophiyaa erga naannoodhaan ijaaramanii booda sochiin godinaalee fi aanaalee uummattoota kibbaa keessatti argaman deebisanii ijaaruu taasifamaa ture. Godinni Walaayittaas godinaalee uummattoota kibbaa qofaatti gaaffii naannoon ijaaramuu dhiyeesse keessaa tokkodha. Aangoon olaanoon godinichaa gaaffii kana hoogganaa turanii fi namoonni dhuunfaa kaan hidhamuu hordofees yeroo garaagaraatti mormiin mudatee ture. Mormii mudatee tureen walqabatees tarkaanfii humnoota nageenyaatiin fudhatameen namoonni 16 ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Erga gaaffiin naannoodhaan ijaaramuu mana maree godinichaatiin fudhatama argateen boodas mana maree naannichaatti isaan boodas mana maree federeeshiniitti dhiyaatee ture. Dhumarrattis godinichi godinaalee fi aanaalee addaa kaan waliin kilaasteraan akka ijaaramuuf mana maree. Kuni oduu ajabnu jechisiisedha. Biyyi umrii uummata ishee guyyaa itti dhalatan osoo hin taane guyyaa itti uumaman irraa kaaftee akka lakkooftu jirtu beektu. Kooriyaan kibbaa umriin uummata ishee haalli itti lakkaa'amu kan idil addunyaatiin wal akka fakkaatuuf jecha seera haaraa hojiirra oolchiteetti. Seerri haaraa Kooriyaa kibbaatti bahe kun umrii lammiilee biyyattii hir'iseera. Akkamiin Galaanaa Balaa isinitti hima. Seerri kun umrii daa'imaa garaa haadhaarraa qabee lakkaa'uun gaafa dhalattu waggaa tokko akka guutteetti ilaalamuu ni hambisa. Kaan ammoo guyyaa itti dhalatan osoo hin taane amajjii tokkorraa kaasee namni kamuu akka waggaa tokko ta'etti haala itti lakkaa'amutu ture. Amma garuu umurii namaa guyyaa itti dhalatan irraa kaasanii lakkaa'uun roobii har'aarraa kaasee hojiirra ooleera. Pireezidantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yeol jijjiirama akka taasisaniif wayita bara darbe aangoof dorgomanitti dhiibbaa taasisanii ture. Haala aadaatiin umurii lakkaa'uun kuni baasii dinagdeef hawaasaa hin barbaachifne uumeeraa jedhan. Fakkeenyaaf haala kanfaltii inshuraansii fi sagantaalee mootummaatiin ulaagaa guutuu murteessuu irratti wal dhabdeen ni ka'a ture. Duraan Kooriyaa keessatti jaarraawwaniif malli ittiin umuriin lakkaa'amaa ture sirna lakkoofsa umurii warra Kooriyaa ture. Innis namni tokko wayita dhalatetti umuriin isaa waggaa tokko jedhamee lakkaa'amuun cinaatti yeroo baate amajjii qaqqabutti ammoo waggaan tokkotti dabalamaaf ture. Kana jechuunis daa'imni akka lakkoofsa Awurooppaa muddee 31 irratti dhalate tokko bara itti aanutti daa'ima waggaa 2 ta'a jechuudha. Sirni lakkoofsa umurii gara biraa biyyattii keessatti aadaadhaan faayidaarra oolfamaa ture immoo wayita namni tokko dhalatutti 0 irraa kaasee lakkaa'u garuu wayita baatee amajjii tokko qaqqabutti waggaa tokko akka guutetti lakkaa'udha. Akka dhaabbanni qorannoo biyya keessaa tokko amajjii bara 2022 keessa yaada uummataa walitti qabee ilaaletti lammiilee Kooriyaa Kibbaa 4 keessaa 3 umurii waalteessuu idil addunyaa sana deeggaran. Qaamoleen seera tumanis haala aadaatiin umurii lakkaa'uu akka haquuf mudde darbe keessa sagalee kennan. Fakkeenyaaf lammiileen Kooriyaa Kibbaa tamboo yookaan alkoolii bitachuun kan hayyamamuuf guyyaatti dhalatan irraa lakkaa'uun osoo hin taane waggaa 19 guutuu isaaniirraa kaaseeti. Haalli aadaan umurii lakkaa'uu kuni biyyoota Eeshiyaa kan keessatti illee hojiirra kan oolaa ture yoo ta'u hedduun isaanii dhiisanii jiru. Jaappaan bara 1950 irraa kaasuun haala lakkoofsa umurii idil addunyaatti fayyadamuu kan eegalte yoo ta'u Kooriyaan kaabaa itti aansuudhaan bara 1980 keessa. Jalqaba waggaa kanaatti yeroo jalqabaaf shirri qaama namaa karaa seeraan alaa daddabarsuu UK keessatti ifa ta'eera. Namni siyaasaa fi dureessi Naayijeeriyaa haadha warraasaa akkasumas namni sadaffaa daldalaa daandii irra hojjetu Leegos tokko UK keessatti kaleessaa fudhachuuf wal'aansi akka taasifamuuf godhan to'annoo jala oolfamaniiru. Ammayyuu tana dabalata qaba. Yaaliiwwan jijjiirraa qaamaa yookaan tiraanspilaant addunyaa guutuutti gaggeeffaman hunda keessaa 10% seeraan ala kan taasifaman akka ta'e ni amanama. Daldalli seeraan alaa kun Chaayinaarraa hanga Indiyaa, Masrii fi biyyoota birootti babal'atee jira. Jalqaba waggaa kanaattis daldalli kun Biriteen keessatti mul'ateera. Utuun turiin himata UK jalqabaan dhimmi dargaggeessa harka qalleessa Leegos gana 21 ture ilaalameera. Dhimmi kun UK fi Naayijeeriyaa keessatti oduu guddaa ta'e. London court sentences former Deputy Senate President Ike Kuremadu to jail for organ trafficking. The three were found guilty after facilitating a young Nigerian man's travel to the United Kingdom in a bid to obtain his kidney. BBC'n hiriyootaa fi maatii dargaggeessa kanaa Naayijeeriyaa keessatti dubbise. Hiriyyaan isaa akka himutti dargaggeessi kun waadaa UK keessatti hojii argata jedhuun goomufame.
Dargaggeessi kun yeroo Naayijeeriyaa turetti maatii isaa gargaaruuf magaalaa Leegos keessatti gabaa daandii gubbaarratti nagada ture. Bara darbee asitti daldalaa ture. Garuu guraandhala keessa sokke. Sana booda namni argeen hin jiru. Inuma bade. Dargaggeessa kana gabaasa kanaaf jecha maqaa isaa Daaneel jenna. Obboleessi isaa akka himutti erga Daaneel waamicha dhiyaateef kana utuu eenyutti iyyuu hin himin fudhatee badees maatiin yaaddoo guddaa keessa turani. Harmee obboleessa yookaan maatii isaa kamuun qunnamne. Homaa ergaas ta'e akeekkachiisni hin jiru. Hiriyaan isaa akka jedhutti Daaneel nama gaarii nama kamuu hin miidhedha. Maatiin isaa dureeyyii miti. Maatii isaa gargaaruuf barnoota addaan kutee asitti torbanitti guyyaa 7 hojjechaa waan argate immoo baadiyyaa isaan jiranitti ergaa ture. Imalli Daaneel Londanitti taasise gochaa seeraan alaa fi hamaa UK keessa jiru humnaan qaama namaa fudhachuu ifatti baasuun dhimmicha irratti